Inni utubaawwan goolii lamaan gidduu jiraannaan hiriyoonni isaa abdii guutuudhaan morkatu. Gaachana goolii isaaniiti isa jechuun waancaa addunyaa bara 1998 biyyi isaa Arjentiinaa garee Ingilaand taphattoota akka Deevid Beekhaam fa'aa qabatte injifate. Biyya isaa marsaa taanutti nama dabarsedha. Jireenya addunyaa kan isa qorte qormaata isaa garuu abdii kutannaa malee kan keessa darbe Carlos Roa. Ro'aan Arjentiinaa naannoo Saantaafee jedhamutti dhaloonni isaa gooleegaa piroofeeshinaalaa kan ta'e kubbaa miilaa jireenya godhates achuma magaalaa itti dhalate keessa kilaba jiru Reesing kilabiif ture. Garee Ubaaldoo fi Looliin leenjuu kanaaf yeroo gabaabaa keessatti taphoota 100 tajaajile. Yeroo kanatti gara biyya Ardii Afrikaa Rippaabilika Deemokiraatawaa Koongoo dhaqee dhibee busaatiin qabame. Dhibee sanarraa bayyanatee 1994 kilaba CA Laanus jedhamuuf mallatteesse. Kilabichi akka Reesing maqaa guddaa kan qabu hin turre. Garuu Rohaan kilaba xiqqaa kana waancaa Koonmeebool kana akka ardii Awuroopaatti Shaampiyeens Liigiin gitu bara 1996 akka argatu gargaaruun fiixee milkaa'inaarra kore. Waggaa tokko booda kilaba Speen Riyaal Maayoorkaaf mallatteesse. Haga yeroo kanaatti imalli Kaarlos Ro'aa sirrii fakkaata ture. Kana booda garuu wanti hunduu saffisaan jijjiiramuu jalqabe. Ese es mi lema. No apartarme de lo que dice la palabra de Dios. Gooleegaan qaxalee kun Carlos Roa amantaa isaatti jabaadha jedhu namoonni isatti siqanu. Hiriyoonni isaa maqaa masoo Leeshuugaa jedhu itti baasaniiru waan foon hin nyaanneef. Maayoorkaan waggoota 5 seegundaa keessa daaddisaa ture gara Laaliigaatti ol guddate. Leenjisaa lammii Arjentiinaa Hector Cooperis qacare. Cooper kilaba Laanusitti kan leenjisaanii turan Roa qabatanii Speen gahan. Maayoorkaan bara jalqaba Laaliigaatti guddateen tilmaama laatameefiin olitti Laaliigaan sadarkaa 5ffaa qabatee xumure. Utubaa goolii lamaan gidduu nama jabaa qabu Carlos Roa jedhama. Kilabichi sana dura liigichaan sadarkaa kanarraa fooyya'aa ta'e galmeessee hin beeku ture. Yeroo sanatti goolii eegdota Laaliigaa keessatti maqaa guddaa horatan keessaa Carlos Roa dhahamu malee bira hin darbamu ture. Sadarkaa 5ffaa qabatanii xumuruu qofa miti Maayoorkaan waancaa Copa del Reynis xumuraaf gahe. Kunis seenaa isaatiin yeroo jalqabaatiif ta'uu isaati. Taphattoonni lama kaardii diimaan jalaa bahanii waancicha rukuttaa peenaalitiin Baarseloonaan mo'amanii dhabanus sadarkaa kilabichaatti milkaa'ina guddaa ture. Yeroo sanatti Luis Van Haaliin kan leenjuu Baarseloonaan waancaa Laaliigaas fudhatee waan tureef xumuraaf ga'ee kan ture Maayoorkaan barattaanuu Speen bakka bu'ee humna isaatii ol hiixate. Waancaa liigii Awurooppaa irratti carraa hirmaachuu argate. Waancaa mo'attoota Speeniin ammoo shaampiyoonii ta'e. Milkaa'inni kun dhuunfaadhaan Carlos Ro'aaf ajaa'ibsiisaadha. Fuuldura isaa waancaa addunyaa jiruuf filannoo jalqabaa garee biyyaalessa Arjentiinaa akka ta'us karra saaqeef. Providencialment treu aquesta pilota, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La primera oportunitat del Barça i hagués pogut sens dubte arribar al gol de la... Waancaa addunyaa bara 1998 Firaansi qopheessite kanaan tapha mo'atanii darbuutiin biyyi isaa Arjentiinaa fi Ingilaand marsaa mo'atanii darbuutiin walitti dhufan. Yeroo taphaa idilee lama qixa xumuranii rukuttaa peenaaliitiitti cehan. Yeroo kanatti ture Carlos Ro'aan qalbii daawwattoota kubbaa miilaa miiliyoonotaan lakkaa'amanii kan booji'e. Carlos Ro'aa gama Ingilaandiin rukuttaawwan peenaaliitii Pool Insee fi Deevid Baatii rukutan qole. Peenaaliitiiwwan kunneen qolamu jedhee garuu kan kana eege hin turre. Ro'aan garuu biyya isaa marsaa nuusa xumuraatiif dabarse. Taphoota ramaddiitiin Carlos Roa gooliin keessummeessine ture. Yeroo sanatti goolii eegdota ciccimoo addunyaa kanarra turan kan akka David Seaman, Fabian Barthez, Peter Schmeichel, Kluivert, Edwin van der Sar fa'aa waliin filannoo goolii eegaa cimaa dorgommichaatiif nama morkate ta'e Carlos Roa. Milkaa'inni jilbeenfattee anaa dhufu jettee harka bal'iftee simatteen taphataa goolii eegaa lammii Arjentiinaa Carlos Roa kanaan. Amma taphataa kana gaaffii kilaboota jajjabaatu isa eeggata yookaan gatii jijjiirraa qaaliitiin gara kilaba biraa deema jettanii tilmaamtu ta'a. Garuu kun hin taane. Argentina progress to the quarterfinals in the most dramatic of circumstances.
Goolii egaa guddina ariifataa hunduu itti naafu galmeessisaa ture kun bara 1999 keessa guyyaa tokko achi buuteensaa dhabame mana isaa gurguree qabeenya isaa hunda warra harka qalleeyyii firee haadha warraa fi ijoollee isaa qabatee bade Carlos Roja argeera kan jedhu hin jiru. Hunduu barbaadee dhabe kaartaa kubbaa miilaa addunyaarraas dhabame kilabni isaa Maayorkaaf bakka bu'aan isaallee barbaadanii dhabnaan ijibbaatanii dhiisan. Taphataa kana leensaa Manchester United Sir Alex Ferguson paawundii miiliyoona 10 gatii qaalii addunyaa yeroo saniitti baasanii bituuf yaadanii illee ture. Booda Ferguson Massimo Taibii binnaan hafe barbaacha ji'oota 6 oliin booda gaazexaan biyya isaa Olee jedhamu bakka jiru argate. Ro'aan amantaa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa hordofutti jabaa akka ta'e hiriyoonni isaa dubbatu. Kilaboota keessa taphate maraafu guyyaa sanbata duraa taphni yoo jiraate illee inni kubbaa hin tuqu. Kilabni isa mallatteessifate kamuu ejjennoo isaa kana beekee mallatteessifataan ture. Gareen isaa guyyaa sanbata duraa tapha yoo qabaate inni deeggartoota waliin taa'ee taphicha daawwata malee dirree hin seenu. Barbaachaan kan argame Carlos Roja eessatti baddee jedhame gaafatame. Akkuma beektan jedhe Rohaan barkumeen faranjootaa 12 dhiyaachaa ture. Yeroon sun immoo bara addunyaan dabartuu waan tureef waaqa koo kadhachuufan ijoolleef haadha warraa koo qabadhee waan nyaadhu bitee ganda baadiyyaa Villa de Soto gaara Koordobaa jala jirtutti gale. Achi taa'ees bara qiyaamaa eegaan ture jedhe. Dhugaa isinitti himuuf jedhe Rohaan gaazexeessitoota Ooleetiin taphataa kubbaa miilaa ta'uu hin barbaaduun ture. Yeroon kubbaa miillaarraa fagaadhe kanatti waaqa kiyyattiin dhiyaadhe wanti na jala darbe hin jiru hin gaabbus jedhe. Utuu gidduutti murtee kana dabarsuu baatee jedhu kan isa beekan silaa yoona goolii eegdota jiran keessaa sadarkaa guddina kana caalurra gahuu mala. I això és capaç de fer. Atenció, Figo! Dura, Roa, el que estàvem dient, sembla que ens està sentint. No direm més que aquest porter és bo, perquè ens està parant, ens està parant. Addunyaan kun ni dabarti jedheen ture darbuu baachuu isheetiin gammadeera kan jedhe Rohaan gara kubbaa miillaatti deebi'e. Garuu iddoon isaa duraanii kilaba Maayorkaa taphataa biraan qabame isa eege. Arsene Wenger Arsenaaliif isa mallatteessisuu fedhan guyyoota 5 achitti shaakalee ture jedhe Rohaan. Gaaffiif deebii gaazexaa 442 waliin bara 2005 taasiseen. Boodarra Wenger waliin utuu haasofnu guyyaa sanbataa siif hin taphadhu jennaan walii galteen keenya utuu milkaa'in hafe jedhe. Turtiin isaa Maayorkaa hin milkoofne. Kilaboota Albaaseetiif Oloompiyaaf taphatus hin taane. Kubbaa taphachuu dhaabe. Gidduutti dhibee kaansariinis qabamee ture. Dhibee busaarraa kan fayye Carlos Roja dhibee hamaa kanarraas abdii otoo hin kutatiin wal'aansoo qabatee fayye. Amma umriin isaa 50 gaheera. Addunyaanis otoo hin darbin dhibee busaaf kaansarii isa qabeefis harka otoo hin laatiin baroota hedduu dabarsee jiraachaa jira. Kilaba biyya isaa Brown Adrogu jedhamu ammaan kana leenjisaa jira Carlos Rohaan. England are out of the World Cup. Carlos Roja, the hero.